Kaampaaniin guddicha Afrikaan Holding Group maashinoota dhagaa daakan kanaan dura bitee ture fudhate. Kaampaaniin guddicha Afrikaa Holding Group maashinoota dhagaa daakan kanaan dura dhaabbata Tiyoo Injiinaringii irraa bitee ture guyyaa irratti walharkaa fuudhiinsaa taasisee jira. Maashinoonni kunneen meeshaalee teekinooloojii ammayyaa kan of keessatti qabatanidhaas jedhamee jira. Yeroo ammaa kana Afrikaa Holding Group ijaarsa riil isteetii godoo jalqabe kana xumuruuf maashinoota dhagaa daakan bituun gara hojiitti seenee jira. Maashinoonni kun bitamanii gara hojiitti seenuun isaanii ijaarsi riil isteetii godoo yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu kan gargaaru ta'uu himamee jira. Maashinoonni kunneen sa'aatii tokko keessatti dhakaa cirracha toonii 75 oomishuu kan danda'anidhaas jedhamee jira. Maashinoonni kunneen oomisha Kooriyaa Kibbaa yoo ta'an rakkoo tokko malee yeroo dheeraa kan tajaajiluu danda'anidhaas jedhamee jira. Kaampaaniin guddicha Afrikaa Holding Group dameewwan hojii isaa hundarratti xiiqii fi itti gaafatamummaan hojjechaa kan jiru yoo ta'u, kanaanis milkaa'inaa fi amantummaa abbootii aksiyoonaa isaa irraa gonfatee jira. Dabalataanis kaampaanichi yeroo ammaatti akka biyyaas ta'ee sadarkaa addunyaatti hojii hojjechaa jiruun jaalatamummaa fi fudhatamummaa guddaa horatee jira. Alamaayyoo Asaffaan jedhama. Afrikaa Holding keessatti saayit injiinaraa godoo riil isteetiiti. Akkuma ilaaltan kana Afrikaa Holding Group gamoo guddaa naannoo Takla Hayimaanotitti riil isteetii Smart Riil Isteet Haawus jedhamu eegalchiisuusaa akkuma beekamudha. Isaaf galtee ta'a jedhamee yookaan immoo isaaf wantoota ijaarsa barbaachisan keessaa tokko xaxariidha waan ta'eef yookaan immoo xaxarii kanaaf akkuma ilaaltan hojii kireesharaa maashina kireesharaa daaku toonii 75 per haaworiitti jechuudha yookaan immoo 75 toon per haawor kan daaku har'a fe'amee gara sulultaatti sochii adeemsisaa jira jechuudha. Kanaaf nuti sarara kanuma asitti argamne akkuma ilaaltan kana maashiniin kun maashinii haarawaa maashinii Kooriyaa waan ta'eef maashinii kana binnee karaa ijaarsaa riil isteetiifis galtee ta'a jedhame keessaa tokko xaxariidha. Xaxarii kana akkuma beekamu achitti oomishamee sulultaatti jechuudha. Achi hojiin ijaarsaa gama faawundeeshinii wal qabatee kanaan dura hojjechaa turredha akkuma ilaaltan. Har'a immoo maashinii kana deemnee achitti instoolii goone hojii cirracha daakuu kan immoo cirrachaalee galtee riil isteetiif ta'an kana qopheessinee karaa riil isteetii keenyatti fiduudhaaf maashinii kana fe'aa jirra jechuudha.